Manneen hidhaa Finfinnee manneen hidhaa federaalaa keessatti ilmaan Oromoo kan toorchar godhaa jiru. Fannisaa jiru. Rakkisaa jiru. Jara kaleessaati moorraarraati. Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti, Darguu miti, Wayyaanee miti. Bilxiginnaadha kan kana godhaa jiru. Har'atti farri Oromoo ka Oromoo boochisaa jiru. Ka deettuu Oromoo ajjeesaa jiru. Ajjeechisaa jiru. Bilxiginnaadha malee Wayyaanee miti, Darguu miti, Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti. Kan arra nu nyaachaa jiru, kan arra Oromoo ajjeesaa jiru, Oromoo fannisaa jiru, Oromoo salphisaa jiru, injifannoo dhiiga isaatiin argate ormaaf dabarsaa jiru warra bilxiginnaati. Yakka arra Itoophiyaa keessatti, Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiruuf ka itti gaafatamu abbaa arra aangoorra jiru. Yakka zabana Wayyaaneetti hojjetameef sirna Wayyaanee. By the way, sirna Wayyaanee hoggaa jamtii PLF qofaa miti. The entire Ihadeg system. Achi keessa warri jiru isaantu itti gaafatama. Yakka zabana Dargii warra hojjetameef warra Dargiitu itti gaafatama. Yakka zabana bilxiginnaa dalagamaa jiruuf immoo warra bilxiginnaa gubbaa hamma gadii jirutu itti gaafatama. Kanaaf ummanni keenya aadaa gabroonfataa lama jidduu filachuun qabu. Ummata walaba. Walaabuu dhufe ummanni Oromoo ummata walaba. Walabummaan dhalate walabummaa isaatiin du'a malee gabroonfataa gabaafaa fi dheeraa furdaa fi qallaa garaagarummaa qabaasii namni tokko fuula guuraa yoo si ajjeesee fi kokkolfaa yoo si ajjeese maal jechaa jiran beektaa? Ka duraa sun fuula guuraa si ajjeese ka ammaa kun garuu kokkolfaa si ajjeese ka kokkolfaa at least inni kokkolfaa si ajjeese. What a joke. Tapha akkasii keessee nu barbaadan tapha akkasii keessee nu qabnu. Atiin Koloneel Gammachuutu dubbataa ture na fakkaate. Oromiyaa qofa amma mana hidhaa federaalaa keessa jiru. Kibbarraan jiru. Tigraay irraa nama tokko jiru. Naannoo Amaaraatti irraan jiru. Somaalee irraa Abdiilee fa'aa dabalatee namoonni gara 20 jiru. Namoota 1000 manneen hidhaa federaalaa Finfinnee, Dirree Dhawaa, Harar, Shawaroobiit maal jiran keessa arra abbaa fedhe wajjiniin wal falma. Arra harki 90 Oromoodha. So moraalii kamiin isaan sirna sanirra wayyaa kan jedhan. Har'as ilmaan Oromoo manneen hidhaa qabalee guuteet, manneen hidhaa poolis xaabiyaa guuteet, manni karchalleen godinarra jiran guuteet, federaala baay'isa wayi Finfinnee fudhadhu. Finfinnee manneen hidhaa Finfinnee ta bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Hattuun saamtuun gudeedduun keessaa gad harcaafamteet ilmaan Oromoo Burraayyuu irraa hidhaman, Amboo irraa hidhaman, Shawaa Bahaa irraa hidhaman, Arsii Xilxaa irraa hidhaman itti guutamanii jiran. Manneen hidhaa magaalaa Finfinnee keessa jira. Uummata Oromootiif sirnoonni hanga irraa jiran hundumtuu yakkamtoota saamicha irratti, ajjeecha irratti, Oromoo xiqqeessuu irratti, Oromiyaa saamuu irratti kan turanidha. Gurbaa tokko argeen ture. Osoo tuman lafee kanarra cabsanii jiran. Amma qabanii gaafatan. Lafee kun asirraa tana cabsan tajilbarraa. Maal taate jennaan warra amma duraatitu na hidhee na cabse jennaan achirra tuman beektaa deebisanii. Achirra kopheen ijjatanii ni godhan jedhe. Kalaam shee kanatu bahe. So warra dura madeesse santu warra amma madaa sanirra ijjaterra wayyaa moo warra amma madarra ijjate santu warra madeesserra wayyaa qabu. Maaliif hidhama namni? Maaliif ajjeefama namni? Warri ammaa kunis nama ajjeesanii, nama fannisanii, nama rakkisaniit lakki nu jara sanirra wayyaa qabna. No, there is no difference between killers. There is no difference between torturers and rapists. None. Injiru. Hattuun hattuudha. Ajjeeftuudha. Saamtuun saamtuudha. Tokko wanni wal caalchifne madaalchifnu hinjiru. Kan qabsoofnuuf nama billaadhaan nama ajjeesu dhiifne ka qawween nama ajjeesu ol baasuuf miti. Jarri kun maakalaawii cufneedhaan. Girgiddama tokko as dabarsaniit maakalaawii biraa banan. Garaagarummaa asitti miti asitti na tumiidha uummanni Oromoo kan qabsaa'eef. Asitti miti asitti na kolaasiidha uummanni Oromoo kan qabsaa'eef. Gaafa Hayila Sillaaseetis manni hidhaa afaan Oromoo haasa'aa ture. Gaafa Darbuutis manni hidhaa afaan Oromoo haasa'aa ture. Gaafa Wayyaanis manni hidhaa afaan Oromoo haasa'aa ture. Arrallee afaan Oromoo haasa'aa. Maali haati Oromoo mana hidhaatiif nama dhalti? Really? Kanaaf amma nu wayyaa qaban jennee akka wal dorgomsiisuuf barbaanna. Wayyaanii hamtuu ta'uu ishii hin beeyna bar. Hamtuu ta'uu ishii beeyna. Hamtuu ta'uu ishii waan beeyneef dhiiga keenyan lafee keenyan hiddaan buqqifnee qeettisii galchine. Hammeenya isii warra kalee isaa wajjin hiriiree nu hidhaa ture, nu ajjeesaa ture, nu kolaasaa ture. Isaanii miti hammeenya isaanii kan nutti himuu qabu. Hammeenya isaanii eenyu beeka beektaa? Warruma arrallee uummata isaatiif falmatee mana hidhaa jiru. Bakka buuteen isaa dhabame. Madaa jarri sun cabsite irratti warra arra irra ejjatamee aadaa jirutu hammeenya jaraa beeka. Hammeenya jaraa warra itti qabsaa'ee qabeenya isaatti dhabe, ilmaan isaa itti dhabe, ija isaa itti dhabe, miilaa itti naaffate, jara san gara galcheetu hammeenya isaanii beeka malee dubbachuufillee moraalitii kan qabu. Hammeenya Wayyaanee dubbachuudhaaf moraalitii kan qabu qabsaa'ota Oromooti. Hammeenya Darguu dubbachuudhaaf moraalitii kan qabu warra akka Ibsaa Guutamaati kedaa keessatti rakkataa ture. Ilmaan Lammeessaa boruuti ka waggaa 9 keessatti dhabe. Hammeenya Wayyaanee kan beekuu danda'u, kan dubbachuu danda'u, ka waggaa 1915 keessatti hidhanii caccabsanii rakkatee madaa'ee ciniinnatee onnatee injifannoon irra aane santu hammeenya Wayyaanee dubbachuudhaaf hamilee qaba. Hammeenya Wayyaanee dubbachuu hamilee kan qabu